Waancaa kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa ji'a dhuftu eegaltu irratti hirmaachuudhaaf taphattoonni Piriimeer Liigii 40 ta'an gara Kaameruunitti qajeeluuf jiru. Watford taphattoota tapha waancaa Afrikaa kanarratti hirmaachuuf ulaagaa guutan 6 qabachuun kilaboota hunda caalaa miidhamaa kan ta'udha. Haa ta'u malee taphattoonni 2 miidhamarraa kan kahe gara waancaa Afrikaatti imaluun hin hirmaatan. Arsenal, Crystal Palace fi Leicester tokkoon isaanii taphattoota 4 gaggeessuuf deemu. Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mane dabalatee taphattoota 3 tapha kanaaf erguuf kilaba qophii irra jirudha. Chelsea ammoo karra eegaa malee hafuuf deema. Edward Mendy fi Hakim Ziyech gara City qajeeluuf jiru. Taphattoonni kunneen tapha FIFA Club World Cup fi taphoota liigii Liverpool, Manchester City fi Tottenham waliin taphatamu fa'aa dhabuudhaaf jiru. Gama biraatiin kilaboonni Leeds Norwich, Newcastle fi Tottenham taphattoota sababa kanaaf dhaban homaa hin qaban. Taphni waancaa biyyoota Afrikaa hanga amajjii 9 dhuftuutti hin eegalu. Seerri FIFA akka jedhutti kilaboonni taphattoota isaanii torban dorgommiin eegalamutti wiixata ganamaan gadhiisuu qabu jedha. Kunis muddee 27 2021 jechuudha. Taphattoonni gara Ingilaanditti kan deebi'an guraandhala 6tti erga gareen isaanii injifatamanii sadarkaa sadaffaa fi xumura argatanii boodadha. Taphattoota gara wal dorgommii waancaa Afrikaatti imalan keessaa gama Watfordin Ismaila Sarr Senegal irraa, Peter Etebo Emmanuel Densis fi William Trus Ikonde hundi isaaniitti Nigeria irraa, Adam Masina Imran Lauza Morocco irraati. Sarr fi Eteboon sababii miidhamaan wal dorgommii kana irraa hafuu danda'u. Gama Arsenalin Thomas Partey Ghana irraa, Pierre-Emerick Aubameyang Gabon irraa, Nicolas Pepe Ivory Coast irraa, Mohamed Elneny ammoo Masr irraa taphattoota gara City imalanidha. Gama Crystal Palacein Chikoa Kouyaté Senegal irraa, Jeffrey Schlupp fi Jordan Ayew Ghana irraa, Wilfried Zaha Ivory Coast irraa ni hirmaatu. Leicester Cityn ammoo Kelechi Iheanacho fi Wilfred Ndidi Nigeriaadhaaf, Daniel Amartey Ghanaadhaaf, Nampalys Mendy ammoo Senegaliif ni ergiti. Aston Villaan Bertrand Traoré Burkina Fasoodhaaf, Trezeguet Masriidhaaf, Marvelous Nakamba Zimbabweedhaaf waan taphataniif taphoota Premier League muraasa irratti tajaajila isaanii kan hin arganne ta'a. Brentford ammoo Frank Onyeka Nigeria irraa, Tariq Fosu Ghana irraa, Julian Jinvier Guinea irraa gara waancaa Afrikaa kanatti ni imalu. Gama Liverpoolin Naby Keita Guineadhaaf, Mohamed Salah Masriidhaaf, Sadio Mane ammoo Senegaliif dabarsa kennu. Chelsea taphattoota 2 yoo gaggeessu, Edward Mendy Senegaliif akkasumas Hakim Ziyech Moroccoodhaaf gaggeessuuf kilaba jirudha. Everton taphattoota akka Alex Iwobi Nigeriaadhaaf, Jean-Philippe Bamin Ivory Coast'dhaaf, Manchester United ammoo Eric Bailly fi Ahmad Diallo Ivory Coast'dhaaf, akkasumas Southampton Musa Jenepo Maliidhaaf, Mohamed Salisu ammoo Ghanaadhaaf dabarsanii kennu.
Wolverhampton Wanderers taphattoota lama Willy Boly Ivory Coast'dhaaf, Romain Saiss Moroccoodhaaf akkasumas Brighton Yves Bissouma Maliidhaaf yoo kennu, Burnley Maxwell Cornet Ivory Coast'dhaaf, Manchester City taphataa tokko Riyad Mahrez Algeriaadhaaf, West Ham United Said Ibrahim Moroccoodhaan kilaboota taphattoota isaanii dhabuuf jiranidha. Yeroo taphattoonni biyyoota Afrikaa waancaa Afrikaa deemanitti taphoonni gurguddoon miidhamu jedhamanis FA Cup marsaa sadaffaa fi afuraffaa, dorgommii waancaa kilaboota addunyaa Chelsea taphatu akkasumas ammoo taphoota ciccimoo tokko tokko irratti kilaboonni gurguddoo akka Arsenal, Chelsea fi Liverpool ni miidhamu jedhameetu eegama.